keenya kan dhiiraa kan dhalaa kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan xiqqaa fi guddaan hundi keessanuu akkamiin nagayaa fayyaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh jechaadha. Barataa tokko wajjin gaafii deebii gabaabaa godhuuf deemu. Inni kun sababni inni gaafii deebii kana wajjin godhuuf deemu barataa cimaa waan ta'eef waan biraa itti fiiraa waan qabu. Barataa cimaa kana wajjin akkamitti akka tokkoffaa fi lama kana fa'aa akkamitti akka qo'atuu fi jireenya isaa keessatti gaafii deebii gabaabaa godhuuf deemuu fi obsaa fi kabajaan dhageeffata. Maqaan keenya awwalan maqaan kiyya Abdulmumin awwalin jedhama. Asii kan guddadhe godina Iluu Abbaaboor aanaa Cooraati. Amma godina Buunoo Beddellee jedhamti. umriin kee meeqa? Umriin kiyya amma gara 18 senior kulaan 15 kanatti. Obbolawwan meeqa qabda? Obbolawwan hedduun qabaani. Obboleeyyan hedduu wajjin guddadhe. Abbaan kiyya warra sadii qaba. Akkasii obbolawwan gara 14 qaban. Obboleessaa obboleewwan jechuudha. Kutaa meeqaffaa barata? Kutaa kurnaffaan baradha. Mana barnootaa kamitti jechuudha? As kutaa markaz al-Islaam kana. Sheekh Ibrahim Daamota. Meeqaffaa baate? Jalqaba gaafa sagalaffaa dhufu tarmiidhaanii torbaffaas ja'affaas bi'een qaba. Shanaffaas akkasuma bi'een jira. Amma kutaa kudhanaffaatti jalqabas biyya haaraa waan turte. Amma takkaffaa amma lammaffaan bi'eemma. Takkaffaa akkas lammaffaadha. Iccitii tokkoffaa yeroo hedduu tokkoffaa fi lammaffaa sadarkaa keessa baataa. Iccitii tokkoffaa fi lammaffaadhaa bahuu kun maali? Sababni isaa maal jettee yaadda? Tokkoffaa fi lammaffaa bahuu jechuun waan sitti kenname barumsuma mootummaan kaarikulama barsiifamu sana hawaan barsiisaan barsiisan haala gaariin hordoftee fatanaan sifatama sana deebisuu jechuudha. Barraa yoo argatte tokkoffaa bahuu dandeessa. Kana jechuun qo'achuudhuma jechuudha biraa miti. Qo'achuudha. Akkasii. Yeroo akkamii qo'atte? Yeroo akkamiiti haati wanta qo'annoodhaaf yeroo kennite yeroo akkamii? Jalqabarraa qo'annoo kana taa'amu naam jetin qo'adda jechuun pirogiraamas qabaachuu mataa kiyyaatiin qaba. Jalqabarraa gaafa kutaa 8 baradhaa ture kutaa 8 torba baradhaa ture kana intina qo'annoo kana qabuun ture. Kan qo'annoo eegalee kutaa 8ffaa irratti haboo kiyya takka turte. Qo'annaa kan galchiisee akka sanaa himte sagalaffaattis akkuma yaalaan ture. Kudhanaffaattis viidiyoowwan hedduu ilaaluun haala qo'annaa akka qo'atan takka ilaaluudhaan sida bifa qo'annaa adda adda jiran miita jira. Sirii R miita waan jedhamu jira. R1 fi R2 R3 kana jechuun read recite and revision jedhama. Jalqaba waan takka read ni dubbista. Dubbistee hubattee booda immoo sanaayyuu recite goota. Ijuma yaara fiiddaa jechuudha. Gaafa tanaan godhamu revision gootaa jechuudha. Anseeruma sadan kana fayyadamuudhaan bakkiitiin harkaan budhu jechuudha wanta qo'adde. Kanuma wanti tokkoffaa fi lammaffaa kanuma akkamitti wantaa kun sirrii yaaduma kana akkaan ani gaafannoo fi wanta dhageettii kana qabutti kutaa takkaa fi hanga torba yookaan hanga 6 Iluu Abbaaboor baratee jira. Kutaa 7 fi 8 Jimma Abbaa Jifaarii jira. Akka namni ja'utti ani sirraa illee hin dhageenye kan amma walumaan kutaa 9 fi 10 diree dhawaatti baratee jira. Akkasii dhuguma Iluu Abbaaboraatti Jimmatti kutaa 2 yookaan 3 diree dhawaatti 9 fi 10 akki kutaa 12 fi kutaa 10 fi 12 biyya biraatti barachuudhaaf ammaas yaada qabdaa jira. Kana mee deebisaan isaa akkamii gabaabsitee? Jalqaba kan hin baradhe biyyuma kiyyatti ni galee amma kutaa 7tti bakka dhaloota kiyyaa Cooraatti hin baradhe. Iluu Abbaaboor jechuudha. Amma Buunoo Beddellee taatetti aanaa Coora. Kutaa 8ffaa biyya akkoo kiyyaatti achuma Iluu Abbaaboor aanaa Yaayootti. Kutaa 8ffaa keessatti xumuruudhaan 9ffaa gara Dirree dhufee 9ffaan asuma Sheekh Ibrahim Daamotaatiin baradhaa ture. Amma immoo 10ffaa fi 11ffaa fi 12 gara biyyaatti barachuudhaaf yaalaara. Akkasumas achi deebi'ee Inshaallah rabbi jaalatu. Gara Dirree Dhawaa akkamitti dhufte? Fira qabda moo akkamii akkatti karaa Dirree Dhawaa kana dhuftee barachuu dandeesse? Kutaa 9 fi kutaa 10 waggaa 2 turtee jirta. Akkamitti dhufte? Akkamitti gamana dhufuu dandeesse? Ajaa'iba. Warsitee silaa xiqqeedhumatti. Akkas akkanatti Dirree Dhawaa dhufe anayyuu na ajaa'ibsiisa. Jalqaba Jimmaa siin ture kan dalagaa kanas xiqqoo dalagaan ture. Akkuma Finfinnees xiqqoo ture. Dirree Dhawaa kanas ture. As Dirree Dhawaa kan dhufe achumaan hojii hojjedhaas barumsa saniin fedha. Lamman wal duukaa sadii fedha.
akkasumas barnoota amantii kana barachuun fedha. Caalaa barnoota amantiitiif biyya kana dhufe. Kanaafuu barnoota amantii barachaa markaza seenaa seenaa barumsa kiyya noo fadheen dhufe. Haa ta'u iyyuu malee gaafa dhufe jaksinuma maatii keessatti wal arguudhaan haala kana mijeessanii akkan baradhu hundayyuu naa gochuudhaan barumsa akaadaamis barumsa kan amantiis akka wal dhukoo cinaafuu fi sagaleeffaan haala hedduudhaan jijjiiroon dee'aniiru galata guddaa sin galateeffadha. Maal ta'uu feeta dura maal ta'uu nama fakkeenya godhattu yookiin nama dinqisiifattu dura maal ta'uu feetaadha maal ta'uu feeta sanboota jaansen. Hayi jalqaba wanta fedhu mucummaa iyyaraa kaasee biyyoota gurguddoo kanneen akka New York, Colorado Amerikaa, Colombiyaa biyyoota kana hedduu fiilmii ni argaa. Biyyoota kana kanatti dokumentoota hojjetaman hedduu ni ajaa'ibsiifadha. Biyyoota kana dhaquun fedhas. Achi Brooklyn karaa Paris kan dhufaa. Kanaafuu biyyoota hedduus deemaan fedhuufis namoota ijjibaan simachuu fedhuuf kanaaf ni namaan ture ambaasaadara ta'uu kanaan dura. Amma kan iskaawwan kiyya ambaasaadara ta'uudha. Biyyoota adda addaa deemee aadaa biyyoota hedduu baruudha. Namoota addunyaa kana baruu fi uumama rabbiin uume kana hunda waliin ga'u jechuudha. Waan akkasii kana fedha. Nama fakkeenya godhatu. Fakkeenya kan godhu namoota hedduu jiru. Jechuun gaa namni waama fedhu irratti nama fakkeenya godhata. Namoota niqqisiif kanneen akka diinaa muftii kanaaf hamma illaa seenaa isaas booda deebiidhaan ture. Akkana haala barumsaa waan baratee poolitikaal saayinsii baratee akka Washington deemee hundaan ture namoota kaan niqqisiifadha namoota akka diinaa muftii kanaaf. Ambaasaadarawwan Itoophiyaa biyyoota hedduu jiran kanneen Ameerikaa keessa jiran jechuudha. Barnoota reefuu amantiitii fi akaadaamii yookaan cinaa jechuudha. Barnoota amantiitii fi kaan kan wal cinaa barachuun ulfaatu yookaan nama dararu kam? Barnoota amantii fi kan wal barachuun wal cinaa oofuun salphaatti ni danda'ama hedduu haa takka nama rakkisu jechuun barnoota kana akaadaamii gaafa xumurtu sa'aatii tirfii hedduu qaba. Namni kun sa'aatiin jedhee kan balleessu qofaa takka fayyadamne hedduu qaba. Gimmaashuu ni balleessa. Sa'aatiin balleessan kanayyuu gara hojiitti gara barumsaatti jijjiiruudha. Kunis dirqama waan ta'eef sa'aatii kan qabnu kanas balleessuu hin qabnu. Kun nama hin canne kun jedhee yaada. Jamaa ijoollee direedaa tan lagaarree tana keessatti gahee wayii qabdaa jechuudha. Dhuguma gahee wayii qabdaa. Amma gisee deemtu gahee teessan dabarsiteeti deemta. Akkas jamaa direedaa masgiida Kifaruman Daamotaa kana jamaan qaba. Jamaa musliim jedhamta namoonni naaf ta'e ture eegalii irratti haa ta'u malee xiqqoo keessa jedhaan ture taphitaaf jedhaan ture akka amma amiirummaa natti kennee turanii akka namni irra ta'u amiirummaa tajaajilan ture jamaa kana haa ta'u malee gaafa inni gadda ramadaana biyyaatti seen ture as diqiraatti cufamte faayinaal kee xumuruun gara biyyaatti deemin ture gaafa kana ijoollee bakka buuseetan namni bakka kee hojjetan godhetan deeme bakka bu'aa. Akkasumas jamaa mana barumsaatti jamaa haroo bakkan saayiban kiyya waliin ta'ee uumame qabna. Sanaatti akkasi ture bakka buufadheen deeme jechuudha nama. Akkasumaan itti qaxxalamaa waggaa lama direedaa keessa turteeti. Waggaa lama. Direedaa akkamitti ilaala? Akkamitti ibsite yookaan akkamitti himuu dandeenya? Direedaa akka itti danda'u maashaallah direedaa jechuun anaa fi biyya keetti jiramee fi biyyan mataa kee keessatti bareeda. Namni direedaa jechuun akkuma beekamu biyya jaalaas ni jedhamni namni akkuma faarsu akkuma dhugaa sanadha akkuma faarsamu kana dhugama riyaalitiin jira amma jaalli yeroo hedduu biyyoota hedduu irraa baddeetti hin jiru isaa akkana jaalli wal jaalatu walitti deemu kun wal iyyaafatu hin jiru aadaan kun direedaa keessatti akkuma taayaatti jira akkuma durii isaa haala isaa eeggate jaalli duriis akkuma sanaan jira kunis egaa akkuma rabbii tursu du'aa gochuudhaa fi uummatatti kooree gochuu qabna direedaa gabee jaallatee yaada biyya namitti wal gargaaru biyya namitti wal hin gannee biyya jaalata akka maashaallah waggaa lamaa siyaaf ammaati yuunivarsiitii seenuudha yuunivarsiitii tam jaalata tam filachuudhaaf gaafa waggaa lama booda inshaallah warra biyya jechuudha yuunivarsiitii tamni filachuu yaadatu waggaa lama booda inshaallah yeroo biyya yuunivarsiitiin seenaa intiraansii keeddiin fudhee abdiin kiyya haa ta'u malee yuunivarsiitiiwwan gurguddoo kan akka addunyaa kana Kaalifoorniyaa, Kaambiriijii, Kaalifoorniyaa, Oksfoord fa'aa Harvard warreen akka kana appilaayi godhatan admishinii gochuuf fedha. Akkasumas immoo yuunivarsiitii biyya keessaa muyyuunaaf ga'e Finfinnee fi kanneen akka Adaamaa kana fedha akka Harawaa jechuudha. Namaaf akkamii qabda? Namaaf ilma namaa nama ijatamiin laata? Akkamiin laata?
nama jechuun jalqabuma uumaa rabbiin kabajee uume waan ta'eedhaafi nama kabajamoo fi qabu ilma kabajamaa ni kabajasi. Nama jechuun uumama kabajamaa takka rabbiin kabajee uumeedha. Kanaaf nama kana kan laalu haala kalqii ajaa'ibaa kan waan rabbii uume waan ta'eef kabaja isaa malus kabajaadhum waa uumama kabajamuu qaba yaadanan. Maashaallah galatoomii jechoota akka Harargee keessatti beekaman abbaa lama sadii waggaa lama Harargee keessatti turtee jirta jechoota saddeetiin si gaafadha yoon fi beektee hasha jechuun maal jechuudha? Hasha. Hasha jechuun yeroo ooyiruu dalagan kan haati manaa abbaa manaa kan ooyiruu dalagaa jiru ooyiruu hojjechaa jiru geeffamu jechuudha. Hasha? Hasha jedhama. Akka nyaata daboo jechuudha. Subaata kajoo. Subaata ka jedhamu afaan Amaaraa seentu keenya maksasii ka jedhamu kan laaqana boodatti karaa asrii booda nyaatamu. Masaanuu jechuun Masaanuu jechuun namni takka yoo warra lama fuudhee warreen sun waliif masaanuu jedhama. Akkas. Dubrii jechuun Dubrii jechuun immoo obboleettii adaadaan kee mucaa adaadaa keeti jechuudha. Akkasii natti fakkaata. Gaafa akkasii sanii kitaaba wantaa tokkotu jira. Kitaaba bishaan gubate kajoo kitaaba Masiraajiin barraa'e tokkotu jira. Kitaaba kanarraayi kitaaba bishaan gubate jira. Kanarraayi waan hedduu qaba. Kanarraayi ilaalta. Gaafa gara gaafitti aanutti yeroo dabarru gaafa barnoota fixxee eebbifamte bultii ijaaruun ka'een oolamu. Nama akkasitti yaaddee ta'a akkanaatiin fuudhaa biyya akkanaatiin jiraadhaa jiruu akkanaatiin jiraadhaa ilmoo hanganaan dhalaa jettee adda akka yaaddee ni beekta. Waan kana namoonni yeroo hedduu haasa'u gi afaan dubbachiitu sammuu kiyya keessaa wanta karoorte waan akkasiin jiru jechuun kan yaaduun PhD kiyya laxxafuu yaada. PhD fudhachuu yaada ammaa Dr. Filosoofii waan kan sana boodan iyyuu yeroo isaa waan ta'eef itti yaadan jedhama malee amma isaan kun isaa waan akkasitti yaadu. Naaf miti waan yaadu. Akkasii galatoomii mudannoon si mudattee mudannoo karaa adda addaatiin mana barnootaa haa ta'u karaa barsiisaatiin haa ta'u karaa imaltuu biyya osoo deemtu haa ta'u gara karaa adda addaatiin nama mudannoo illee hedduu qabaattus takkanumtus mudannoo mudannoo hedduu nama mudata. Mudannoo nama mudatee ni ajaa'ibsiisa keessaa gaaf takka jalqaba yeroon biyyaa bahu karaa jechuun iddoo baaburraa karaa Jimmaatti gaafa deemu jechuudha mana adaadaa kiyya achi bakka wayii deemeen ture uummata takka jira uummata diikoor hojjetu mana baajii fi makiinaa adda addaa akkasii diikoor hojjetuni achi jala biran ture jala bira ture san galgala wayii geessee achi wayii bira buluufan ture gara sagaraatti nageessaa karaa hamiisa garaan jennaan asumaan gada bu'ii asiin achi godhee sagaraa jiran jechuun manatti hojjetu sanaa warruma abbaa mana sanaati achiin achi seenee hayya bakka jennee fayyadamee tan gaafan bahu abbaa manaa wal dhaabbatee ni eeggata. Sababni maal naan ta'e namichi iji isaan argu gin maayisara uffata ani hin barree haaroo asiin agarree dullaa qabatee nama arguun seetan dhaabbadhee dubbachiisaaraan. Sababni yeroo sanas Amaariffas hin beeku reefuun biyya dhufaa jechuun biyya keenyatti Amaariffaan dubbatama. Afaan Amaaraan beeku biyya keenya Oromoon dubbatama afaan Amaaraa kanas namni baruuf hin tattaafatu magaalaa ragaa akka kana Amaariffata heddummaatti. Sababni keessummaa jechuun Amaariffaa waan ta'e wallaalatan sababni ingidaa jedhamee kaza inni nan keessummaan jedhe ingidaadhaan nyaama fadhagee inni nan keessummaa sin jedhu natti qoodee isa booda namni sunii fi naannoon sun martame jima gaafa deemu keessummaa naan jedhu. Maqaa keessummaa labaase. Nuti kanaan gammaa silaasii yaamna ture hin dhageenyeeti. Gaafi itti aanutti giseen dabalu. Ati afaan meeqa dubbata? Afaan meeqa haasuu? Sirriitti kan haasuu kan daddageessu malee sirriitti kan jechuun afaan sirriitti dhaasee ittiin fayyadamu afaan biyya keenyaati. Jechuun afaan Oromoo afaan dhaloota kiyyaa afaan maazartuu kan jedhamu kiyyaa akkasumas afaan Amaaraa immoo idduma guddadhee jedhee reefuma gara waggaa lama bareera. Afaan Ingiliffaas immoo akkasuma ni jaala. Reeffaas immoo naaf gala waan jira dubbatan dubbachuu hin dadhabeessi. Yoon itti xiqqoo baradhe haala salphina kan barachuu hin beeka. Kanuma jechuun afaan sirriitti dubbadhu afaan lamaadha. Kanan immoo quboo wal qabnu afaanuma afur jechuudha. Siraayyee
xumuruuf deemna amma gaafii keenya roon xumurre dura yaada qabu. Ijoollee gorsuu taatu warra hiriyaa keetii wanta ta'uu taatu akka biyya adda taatu waan ta'e yaada waa hin gama miidiyaa biyyaa kanaan dabarsuudhaaf yaada qabu. Yaadni qommaa yaada hedduu miti. Yaa'u akka beekamu waan barataadhuma wanti na yaalatus waa'ee barumsumaati. Gorsa namaaf kennus namni waan irratti dalaguutu gorsa namaaf kenna. Naggaadee yoo gaafatti akkaataa inni disi gorsa. Kaanoo maal nama bira gaafa deemtu gabaree yoo ta'e waan kana qote akkas gootiin jedha. Barataa dhufees akkuma barumsaatti gorsa. Akka beektu haalli zamana kanaa hundi barumsaatti deebi'eetti jira. Amma kaarikulam Itoophiyaa kunis hedduu jijjiiramee jira. Haala cimaadhaani. Kanaafuu barattoonni martiyyuu haala gaariin baratanii barumsa mataa jiraachisa barachuudhaan biyya kanaafis akka jara bu'aa buusanuu fi mataa jiraafis akka bu'aa buusanuu akkas jedhan hundaaf addunyaa walitti dabalamaa barumsaan hin jedha. Galatoomii gaafii xumuraa nama jiru jireenya kee keessatti galatoomuu waa'ee barnoota keessatti barsiisaa ta'uu danda'a nama itti waan barnoota irratti gargaare ta'uu danda'a. Nama galatoomuu yoo qabaate xumurree jira. Jalqabuma nama galatoomuu fudhu yoo jiraate amma ammaatti laayifii hedduu hin dabarsinini jechuun maatii kiyya biran ture akkas maatii kiyya bira biraaniti akka deedha waan tufe deedha waanati asuma maatii keessan biran dhufe hagam maatii kan argee likkiitti kan naaftee fi barumsatti kan na jabeessee haala jijjiiruu nama zamana kana hedduu jira. Namni zamana kanas hedduun barumsatti nama kaasuun mul'atu. Kan irratti ganamas galgalas na dooka rakkachuun barumsatti na kaasuudhaan haala duree hundanaa mijeessuudhaan akkan bira dhufan hubatan maatii nama keessanii fi isinis hunda walitti galatan fudhuudha keessattuu uumamadhaa fi ati jechuudha. Kan eedee. Dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya barataa Abdulmubiin Awwal yoo ta'u gaafii deebii gabaabaa taasise asumarratti raawwannaa nagaan oolaa bulaa horaa bulaa deebanaa dagaagaa lageetti.